Ashama harka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii mastuutuu taataan hundi keessanuu kan biyya keessa jirtanis kan biyya hambaa keessa jirtanis akkasumas warroonni viidiyoo kiyya laayikii sheerii koomentii gochaa jirtan gumaan dhugaatti eebbifamaa isiniin jechuu jaaladha. Akkasumas viidiyoo biraatiniin walitti deebinee jirra. Obboleettii keenya akkuma argitanii obboleettiin keenya garaatti baatti jechuudha. Dhugaa izee baay'ee biyya keenya ni baana biyya ampaatti nu gurguramna jechuudha. Kani Arabni asitti nu gurguraturra Itoophiyaan keenyallee zooree ol gurgurata jechuudha. Kun obboleettiin keenya kun akka isheen jechaa jirtu asitti Araba gandaa ulfeechisiiste tooyi. Miicayyoota naammaa kara biyya ishee akka galtu barbaadde yoo isheen galtee biyya isheetti Itoophiyaa itti waaf goote maal akkamii yeroo isheen jette dhugaa maaliif yeroo baay'ee nu warri shamarranii jechuudha rakkoo hedduutti nurra ga'a jechuudha. Rakkoowwan nurra ga'u kana bamulu humna waaqayyootiin dabarra malee humna namaatiin ni miti. Garuu gisee baay'ee nu warri shamarranii xiqiitiin ta'an walirraan geenya jechuudha. Nusaanis barasoon dubartii ta'ee jiruun dubartii irratti farada. Garuu har'a obboleettii keenya kanarratti waan akkanaa goosiste har'a haala kanaan biyya isheetitti akka isheen galtu gochuun ishee har'aaf itti fakkaate. Boruuf garuu akka isheedhafiif wanni ta'e isheedhaaf isaan akkana akka isheedhaaf qophaa'ee hin beektu. Har'aaf yoo of eedde boruuf garuu ijoollee isheetii irratti waan ga'u hin beeku. Dhugaa ani hin beekani cubbuu odoo sodaatanii osoo cubbuu sodaatanii waan godhanis waa yaadanis osoo cubbuu sodaatanii maal qabu. Boruu ani maalan ta'a ijoolleen koo maal taate dulluma keessa waan ta'an hin beeknu bar. Har'a quufa keenya ni utaalla bakka barbaadnutti ni deemna ni jiraanna humna of eeguu dandeenya. Boru garuu ምን እንደሚደርስብን አናውቅም። ስለዚህ waan goonu osoo laallee dhugaa waaqa har'a obboleettiin keenya kun osoo haala kanaanis biyya isheetti waaqayyo nagaan ishee galchee nagaan galte hirkoo tokko dhabdu. Maatiin isheetiyyuu hirkoo ta'uu fi danda'a. Garuu immoo miidhanii nu micoo kanarraan geenye boru nu ifnuuf ol kaa'e jechuudha waaqayyo. Silasa dhugaa waaqayyo obboleettii keenya waaqayyo nagaan biyya isheetti illee si haa ga'u riippoortii keessa jirti jechaa jiru. ግን osoo walirratti cukkaanii gochuu baanne osoo walirratti waan hin taane yaaduu baanne das nama jedha jechuudha. Akkasii isiniin jechuu jaaladha. Obboleettii keenya dhugaa ani baay'inatti dhagahame jechuudha. Namni dhalee qabuu fi namni dhala boru nan dhala jedhee boru yaada qabu waan ta'u hin beeku. Silasa waaqayyo libboona gaarii nuuf haa kennu libboona dadhabaa nuuf kennu isiniin jechuu jaaladha. Viidiyoo kana laayikii sheerii koomentii gochuu hin dagatina. Ana garuu baay'ee garaana nyaatte mucattiin kun jechuudha. Waaqayyo ishee wajjin haa ta'u.